Gamoowwan dheerina isaaniitiin wal duraa duubaan addunyaa irraa sadarkaa qaban kanneen shanan meeqa keessantu beeka laata? Kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan keenyaa, nageenyi keenya kan onnee irraa madde bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha sagantaa keenya irraa keessatti gamoowwan gurguddoo addunyaa kanaa shanan wal duraa duubaan isin daawwachiifna. Gara sagantaa keenyaatti seenuudhaan dura yeroodhaa gara yerootti wantoota dinqisiisoo fi bashannansiisoo ta'an argachuudhaaf chaanaala YouTube keenyaa subscribe, share fi like tuquudhaan qaamaaf qalbiidhaan nu hordofaa. Akkuma hedduun keessan argaaf dhageettiidhaan beektan gamoon dheerinaan addunyaa irraa tokkoffaa ta'e kun gamoo Burj Khalifa jedhama. Gamoon dheeraan kun biyya United Arab Emirates magaalaa Dubai keessatti argama. Innis lafarraa gara oliitti meetira 828 samii keessa kan dheeratu yoo ta'u, gara lafa keessaatii darbiiwwan lama kan qabuu fi lafarraa gara oliitti darbiiwwan 163 ta'an qaba. Inni lammaffaan gamoo Mederkaa jedhama. Gamoon dheeraan addunyaa irraa sadarkaa lammaffaa irratti argamu immoo gamoo Mederkaa jedhama. Iddoon argama gamoo kanaas magaalaa Kuala Lumpur yoo ta'u, gamoon kun lafarraa gara oliitti darbiiwwan 118 fi gara lafa keessaattis darbiiwwan 5 qaba. Inni sadaffaan gamoo Shanghai Tower. Gamoon dheeraan addunyaa irraa sadarkaa sadaffaa irratti argamu biyya Chaayinaa magaalaa Shanghaiitti argama. Gamoon kun lafarraa gara oliitti darbiiwwan 128 kan qabuu fi gara lafa jalaattis darbiiwwan lakkoofsaan 5 ta'an kan qabudha. Inni afuraffaan gamoo Burj Khalifa. Gamoon dheeraan akka addunyaatti sadarkaa afuraffaa irratti argamu immoo gamoo Burj Khalifa jedhama. Iddoon argama isaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti kan argamu yoo ta'u, lafarraa gara oliitti darbiiwwan 120 kan qabuu fi irra lafaatirraa gara gadiittis darbiiwwan 3 qaba. Inni shanaffaan gamoo Ping International Finance Center. Gamoon ol dheerina isaatiin sadarkaa shanaffaa irratti argamu gamoo Ping International Finance Center kan jedhamu yoo ta'u, biyya Chaayinaa magaalaa Shenzhen keessatti argama. Gamoon kun lafarraa gara oliitti darbiiwwan 115 fi gara keessa lafaattis darbiiwwan 5 ta'an yoo qabaatu gamoo dheeraa sadarkaa shanaffaa addunyaa kanaati. Haaluma kanaan gamoon dheeraan biyya keenyaa dheerinni isaa meetira 209 yoo ta'u, darbiiwwan 53 qofa qaba. Innis gamoo baankii daldala Itoophiyaati. Namoonni akka kiyyatti gamoo Burj Khalifa irraa eegalee gamoowwan kanneen qaamaan deemtanii daawwachuu barbaadan yeroodhaa gara yerootti wantoota barsiisoo fi ajaa'ibsiisoo hedduu argachuudhaaf chaanaala YouTube keenyaa subscribe, share fi like tuquudhaan faana nu fuudha.